saba sanii gartee poolisii irraas waajjira poolisii irraa namoonnis waajjira poolisii deeman ture saba sana jechuudha. Poolisiin gartee waan takka kana gaafate. Garuu jiraachuu baatee illee 50 garuu bakka dhisi bakka bannata an kuma dhibban barbaada kootu bakka amma ni deemna. Eeshitam. Bakka irra hojii olla kootu na yaana. Ashama akkam jirtanii ani nagaa kooti nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaagaa jechaa qofa hedduu sin jalaabanne irraa isaaniif immoo dhiifamee sin gaafachaa qofa. Yaa waan gara keessanitti hin dhufneef waa hedduu nu mudatee isaaniif hin dhufini. Amma immoo deebinee jira anillee fayyatiin jira xiqqoo jidduudhaan dhukkubsadheen tureeyyuu. Waan kana dura nu mudataa jirus yaasuun waraabee tureeyyuu garuu gara miidiyaadhaa baasuun barbaanne hin baasnessi. Mudannoo hedduus nu mudataa tureeyyuu. Video nuti waraabne videodhas waraabee yaasuun gadhiisuullee hin barbaanne isin garsiisuu hin barbaanne namni akka laallee jeetinsaa. Waan kana dura gartanii video kana dura gadhiifne isinillee laalaa turtanii kasan booda ammoo isin garsiisuu hin barbaanne ani immoo akkuma beektanitti cinaa illee ta'u isinitti nama jee yaada hin jira. Innis maali waan jettan gaa kana dura akkuma beektanitti hanaan faadhaanis gareetii yaa wajjin ijoollee hojii baay'ee wallolee isaanillee nama lama ta'aniit anallee nadhaanii turanii iyyuu waajjira poolisii deemnee achis turree dhufne yaasunuma waa'ee viidiyoo sanidha hedduu waraabee tureeyyuu garuu gara keessanittis baasee isin garsiisuu hin barbaanne anilleen immoo isa jiru isaan irraan cinaa isinii majee yaasullee sababa isaa waan wallolleef waajjira poolisiitillee yaamamee innilleen dhufee tureeyyuu viidiyoo sanillee waraabee tureeyyuu isin biraa waan maaliif akka hin geenye hin beeku garuu waa'ee hedduu tumamee ture anallee ijoolleen baay'ee nadhaanii nama lama ta'anii na tumaniyyuu sababa sanii anilleen baay'ee dhukkubsadhee ture yeroo dheeraadhaaf ciseen tureeyyuu kana maleedhas waa'ee hedduu ta'aa tureeyyuu isinittillee himuu baannullee nutillee hedduu isin jalaabanne har'ammoo deebinee dhufneera. Waan kana dura hedduu mameellee hedduu haasa'uun barbaadu garuu waa hedduu tumamee cinaallee ta'u isinitti himee hagana ho'iin isinitti himeellee isiniif ga'a. Har'ammoo yaasuu ameetiin jira yaasuudha wajjis waan jiru ni maraannaa ni haasofna. Hagaarraatti illee abdiin murree anillee akkuma abdiin kiyya akkuma jiru jira namni waan fedhe haasa'ullee nama jaalatan dhiisan jechuudhaan har'as deebi'ee dhufeera. Yaasullee waameetiin jira waan jiru hunda isaa wajjis ni haasofna. Isinillee nu hojii tura yeroo dheeraa isin jalaabanneera ni beekna isaanillee dhiifama. Angaruu yaasu baay'een ajaa'ibe. Isaaf jecha baay'ee tumamee baay'ee dhukkubsadhee ture. Garuu inni akkam taate illee jeen an gaafanne achumaa badee achumaa hin dagatame an sababa isaa tumamee sababa isaa arrabsame waa hedduu jaamaa tureeyyuu garuu an abdiin kunne akkatti garuu na dagata jee yaannillee anillee baay'ee hin qaanye dhugaa dubbachuudhaaf. Sababa isaa gareeti yaa wajjillee wallollee manallee anillee isaan raabee ijoolleen garuu ammallee na dhiisuu hin dandeenye. An sababa isaa kana hunda ta'a qofa inni garuu achumaan callisuu ta'uu hin qabuyyuu achumaan callisuu hin qabuyyuu. Garuu mi'aarra waan jiru hunda walumaa ilaalle anillee yeroo dheeraa booda isa waameera garuu baay'ee ture nu jaala'e. Mee yookaan immoo deebisnee bilbilaafe. Namni nama jaalatu bari yeroo tokkotti dhiisuun kabbaadidha bana garaachillaan. Ani hedduun isa yaaladha garuu inni galuu fititi. Sababa isaan akkatti tumamaa qofa kun laal nagaa nan qabu hagammatti na dhukkubaa jira. Hello Yaasu. Akkam jirtu? Nagaa maali inni turte seegaatiin jira ba? Seegaatiin jira baay'ee turte maal? Hedduu nu jala turte dhaabbileen seegaa jira. Ayne. Guys kan inni illee dhufaati jira waan jiru hunda waliin ilaalla. Angaruu jechuun baay'ee natti dhagahame akkatti na irraanfata jee yaadeen beeku garuu waan fedheellee ta'u namni akkatti hin dagatamu. Maasho. Akkam dhagahame? Nagaa akkam jirta? Jira galatoomati maal nagaa nan gaafattu moo? Nagaa nan gaafatu. Maal haga kana hunda waliin garee guyyaa hedduu waliin argine maal taate? Nagaame? Akkam jirta? Nagaa. Ishi har'a sarratti. Har'a maasumaan argame. Akkam maal ni bedde? Amanuma jirami. Yeroo hedduu kana namni illee jechuun an baay'een si yaadate na yaaddimu. Kaameraa waraab jirta? Egaa odeessiin keessatti illee baay'ee nu yaade. Hedduu takka jalaa badne. Kanaaf jennee fite. Ati viidiyoo waan kana dura uumamaa jiru takka illee san garsiifne odeessi kee jalaa akkamitti dhoksita? Waan agarraa uumamaa jiru maaf ittiin himee maaliif hin agarsiisin? Waa hundee gartee kaameraa irratti waraabanii ol baasanii gaariin ta'u
Humna maal rakkoo qaba jechuun kana dura akkas yaaladhuuf waan sitti himeef ijoolleen illee noo ijoollolteen atumteetis mana poolisii xaabiyaatis deemnee turre. San hunda isaan hin garsiifne atillee waamamtee dhuftee jirta. Jechuun isaan irraa waan dho'isin hin qabnu waanuma jiru wallollee malee waan mata dhimma keenyaa miti ka wallollee sababaa keetiif wallollee akkamitti odeessi kee jalaa dho'isitare. Sangaadhi waan dhokoyse fana beekaa waa hundi gartee ol hin baasan. Waan osoo gadhiistee hiraatte garuu gaarii ture. Gartee ol baasanii gartee dubbuma dheerate. Maal isaan jalaa dho'isi barbaadde? Ol baasee silaarraan tana waan biraa keessa galla jiraa jechuudha. Maal keessa galla maal waan isaan jalaa dho'isu nu bari hin jiru. Hundaafuu seef salaam jaqoy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaa subraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira gaatu guys. Maashoon adda waltee yeroo baay'ee adda walti gaa'ee akkuma gartee ammaan tana adda walta kanatti. Arraan tana immoo istime dirqama gartee ni jira mire kabajaa namni nama kabajuun dirqama yoo ta'e nama kabajaa garuu arraa argameef hin jiraachuu. Mee waan isin barbaadullee ni gaafanna. Hanga dhumatti kun turaadha. Garuu ammoo akkamma isin jettutti waan gartee kana dura taa'amee hedduu jira. Kan gartee kaameraa duubatti taa'amee hedduu jira. Waa hunda ol hin baasanii isiidhaa fi jeelensiidhaa gartee wal tumanii kana duubarratti baay'ee dhoomtee kana duubarra baay'ee dhoomtee sababa sanii gartee poolisii irraas waajjira poolisii irraa namoonni waajjira poolisii deeman ture sababa sana jechuudha. Ani immoo biran turre isaan waltu biran jiru poolisiin gartee waan takka kana gaafate ani immoo waan san hunda gartee ol baasuun feene jechuun jira mire dubbii wanta gartee qabbaneessuudhaaf yoo calumattee gartee mana keessee gartee xumurtee irra gaariidha jechuufin gartee waa hunda ol hin baasne waajjirri gartee poolisiileen isaan ni gorsee ni jira mire badii warra nama qabus itti himee jira waajjirri poolisiidhaaf badii eenyu qabasan hin jee silaafu kan namni wal lolu waan jiraate yookaan tumu yookaan nu tumamaa tumamtee. Ani tumamne lakkeenumaa isaan tumamee garuu natti heddumatanii xiqqaas duwwan dhoyite malee hedduulee miti. Anaatu isaan deemu. Hundaafuu waan baay'eedhaa ta'e saba saniif hin garteenis ol baasuun feene jechuudha kaameraan gartee ol baasuun feene maashoo san boodallee gartee bilbila nama dubbisaa jabaadhu maal namaan jaanii har'a gaamee kabajaa siif dhufan jira jechuudha akkamiif hin jira ishii maashoo. Ati nagaa alaamatiin biyya nagaa. Biyya nagaa taatullee nagaan qaburu. Maaltu akkamittiin nagaa ta'a? Maaliif? Sababa keetiin mana keenya keenya nu harkaa fudhame. Yaasugaa har'a waan guddoodhaaf waan jabduudhaaf si barbaade nin beeka kana duras baay'ee si rakkifnee mana poolisii xaabiyaatti dhuftee hedduu nu wajjin rakkataa turteeyyuu akkuma keenyaatti nama nagaatii nama nama rifatu san odeessiin keetis nutis ni beekna. Garuu har'a waan jabdu takkaaf si barbaade ijoolleedhaa wajjis sababa keetidhaa wallollee anillee mana kireeffadhee beera jechuun baay'ee si rakkifnee atillee baay'ee naatee achittis nu wajji yeroo hedduu deddeebiteetis nu gaafataa turtee nama nagaatii saniif immoo galatuumi. Akkuma beektutti anis sababa saniitis hojii dhaabeetiin ture yeroo hedduu hojiin seennee bilbilteetis nu gaafachaa turte. Amma immoo anilleen achi beera ijoolleedhaa wajji mana kireeffadheetis kophaa kiyyatti beera ijoolleen immoo ammallee na jalaa nafne yeroo dheeraadhas hojiin seenne amma immoo mana haaraan seenee goojjoo haaraan ba'aa jira meeshaanis na barbaachisa. Meeshaa adda addaatis bitachuun hin barbaada. Saniif immoo akkuma beektutti yeroo dheeraa hojiin hojjenne maallaqni si barbaachisa. Manni kiraatis amma natti ga'ee jira birriin qabullee meeshaa tokko bitadhee na jala fixadheetiin jira. Haga ammaatti illee hojiin jalqabne. Akkuma beektutti kan manni haaraan meeshaa hedduu isa barbaachisa. Manni kiraatiinis natti ga'ee jarrilleen mana kiraa fidinaan jechaa jirani. Ani immoo hojiin qabu birriin qabus harkaa fixadheera. Jechuun osuma na rakkattee kan mana kiraatis osuma na laaltee jeetiin dhufeeyyu. Inni biraa immoo eefa ol garreessi yeroo dheeraa turreera. Wayidduu jechuun waan si garsiisus ni jira achumaanis mana hiyyeessinaaf laalta. Yeroo dheeraadhas waliin garree osoo achumaanuu bakka har'a hojii oollee mana hiyyeess deemnee misaalas achumatti osoo hojii nyaannee jee yaadee. Ishi mana kiraa meeqa? 12,000. Okay, jetimo. Okay. Duba birrii kana dura wal qabattee hin qabdu? Birrii kana dura walitti qabadhe ma meeshaa takka jechuun firaashaa kana bitadhee mana kiraa kan kana duraatis kafalee garuu jiini dafeekke.
Eshi waan biraa maali? Meeshaa tokko kan nyaata kana itti hojjennu santu na barbaachisa. Kan duraan qabdan meeshaa Isaan maaf hindi seebe jigjigiin isaanii baay'ee waan natti ulfaate. Uffatuma qofa naan fudhadhee bee poolisiilleen kana booda waan walirraa fagaadhaa antis akkuma beektu waan walirraa fagaadhaa waan nuun jeef waan kana dura jiru immoo maanguddoodhaan fixinee jira. Ani immoo kana booda isaan biras deebi'ee deemuu hin barbaanne baay'ee na jibbisiisanii saniif jee hin deemne meeshaa kiyyallee fudhachuu bakka achumatti hin dhiiseef. Kana duras garuu anumaa bitee haa fudhatanii haa isaan fayyadu bakka. Bakka meeshaa kan kee waan gartee silaa kan keetii jechuudha. Kan gartee isaan beekan yoo ta'e anaa dhaqee raasii fuudha. Arayaa soo achi hin deemini barnaatti achi akkamitti deemtaa taatu fayyaa qabdamoo. Normala. Maal normaal isaan biraa akka deemtu barbaada ijoolleen bineensaa sun. Rakkoon qabu maal? Ammallee lola biraa sitti kaasani. Sana hundaafuu ni ilaala yookaan immoo nama shanitti argaa. Hin barbaadu siin jee bariyaasu. Hin barbaadu meeshaa achidhaan haaraan barbaada koofii kiyyaadha. Sunis kiyyuma garuu itti fayyadaman angaruu kana booda meeshaa haaraan barbaada. Haara beeta? Saniifuu ammatiin wanti feetu meeshaa manaatii fi manta mallaqa feetachuu. Mallaquma barbaada. Hangam takka feetu mallaqa? Yaa naga kuma dibbaadhaa takka ni barbaada garuu rakkattee illee ta'u bakka 50 garuu sirraan barbaada rakkoon qabu kun. Ajaa'iba inshallah khayri. 50 moo? Achi booda meeshaa manaatii fi kan mana kiraadhaan hin qaban. Okay. 50 feeta? An 50 illee hin feenu 100 fedha garuu jiraachuu baate illee 50 garuu bakka dhiisi bakka bannata an 100 barbaada kootu bakka amma ni deemna. Eessi bakka irra hojii olla kootu na yaana. Ishi kasas. Achi booda? San booda waan jiru hojii mara inni gayaasu maal taate? Aye inshallah khayri. Kootu bakka ashina yaana.